Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota amantii biraatiif ashama harka fuunee jirtu bakka jirtanitti nageenya rabbii isin faana jiraatu wannagaa kuti galata rabbii bakka jiraattanii maashaallah tabaarakallaa akkuma argitanii viidiyoo maakii fi ibsishaa yookaan immoo cidha isaanii haala kanaan geggeeffatanii jiru jechuudha magaalaa Kaayiroo keessatti yookaanis immoo hiriyoota isaaniitii wajjin haala bareedaa kanaanii aadaa biyya isaaniitiin aadaa arsiitiin kunoo haala kanaan siinqee qabattee maakushaanii kunoo haala kanaan zalgii godhatanii jiru jechuudha hiriyoota isaanii waammatanii jechuudha maashaallah tabarakallah hedduu tokko kan namatti toluu fi hedduu tokko kan nama gammachiisudha jechuudha akkuma beektanii viidiyoo mana asiliittis arguun keessan noole mana doktora asiliitti gadhiifamee jira anillee sabboontu wala galixaa irratti viidiyoo daqiiqaa 3 moo 4 natti fakkaata viidiyoo gadhiiseen jira jechuudha viidiyoo sana guutummaa isaa maashaallah tabarakallah hedduu nutti tole hedduu nu gammachiisani wallahi laazim an akka kooti baay'ee tokkon gammadee fi jechuudha dhugaa rabbii aadaa biyya isaaniitiin faalamanii bakka aadaa biyya isaaniitiin faayamanii jechuu kooti faalamanii jedhe dhugumaan faalamanii jechuun hin faalamanii fi hin faayamanii wal nadra wal xaxxee jechuudha dhiifamaa sirraanii malee akka kooti hedduu tokko bareedee jira dhugaa rabbii ibsishaanillee jechuudha maakushaanillee hedduu tokko bareedanii itti tolee jira jechuudha doktora Siliinis dibbee taa'ee dha'uufii itti jira akkasumas shamarroonni biyya sanaa biyya Baalee jechuudha haala biyya sanaatiin aadaa biyya sanaatiin sirba sirbanii fi gammachiisanii jiru jechuudha akkasumas immoo aadaa Harargeetiin illee sirbaniiru ibsishaan garuu sirbicha irratti gudii ta'e hin beeku beekeen sirba Harargee sana amma maakushaa hin beeku jechuudha maakushaan sirriitti beetti yeroo inni sirbi yoo argitanii ta'e yeroo inni sirbu sanallee itti kofaltee jechuudha maakiin jechuudha ibsishaan badaan beeku malee hundaafiyyuu nuti gammachuu isaanii barbaanne waan ta'eef rabbiin baga isaan gammachiise rabbiin baga isaan tokko godhee rabbiin hamaaf hamtuu irraa qabu kan ijamaan ilaalu kan ija hamtuudhaan ilaalu rabbiin irraa haa qabu rabbiin ija budaa irraa qabu rabbiin immoo ijarraa isaan hambisuu rabbiin immoo oolchee wal bira isaan bulchuu dhugaa dubbachuu fi ijoolleen kun baay'ee namatti tolu baay'ee jechuudha dhugaa rabbii akka ijoollee Oromoo keessaatti fakkeenya namaaf ta'u jechuudha isaanuma jedhee yaada kan akka fakkeenyaaf biyyarraa ba'ee biyya ormaa taa'ee dagaamma kana kutee jechuudha dhufe haala kanaan maatii mucayyoo kanaa deemee gammachiise jechuudha sadhima biyya galuu hin qabne isheen biyya galuu hin dandeessu isheen biyya galuu hin qabdu jedhee jechuudha dhugaa rabbii ofiisaatii qofaasaa galee akka waan isheen bira jirtuutti waa hunda waamicha guutummaan guututti waamaniitu waa tokko hambisiin jechuudha zalgii godhanii waamanii daqee jechuudha dhugaa dubbachuu fi akka ijoollee biyya ormaa baatee heerumtee isheen kaane akkan taanetti mucaa deessee gashiti isheen kaan immoo mucaa baattee dalagaa daladdeetuma beektu waluma hin beekna waan ta'eef dhugaa rabbiin amma maakiitti kabajaan heerume tokkollee hin jiru jechuudha ijoollee biyya irraa baatee akka barbaadde bakka akka barbaadde jiraatte akka barbaadde galti jechuudha maakiin akkuma beektan intala kabaja qabdu intala qe'ee warra guddaa keessaa dhalattee guddatteedha akkuma nuti viidiyoo irratti argineedha soba waan hin qabne jechuudha dhugaa dubbachuuf mucayyoon kun mucayyoo kabajaati mucayyoo naamusa beektu mucayyoo bakka xixiqqaatti hin argamne mucayyoo bakka nama gurguddaatti argamtu jechuudha maakii jechuun gorsituu keenya beektuu keenya waa hunda keenya bakka dhugaa rabbii miidiyaa kanarraa namoonni tokko yeroo afaan badanii waan hin taane haasaanii waan baay'ee dubbatanii bakka isheen bakka laattuuf yoo arrabsan illee muka baqa na arrabsanii hin dhiisanii nan dhara waan tokko yaa'u jechuudha mucayyoon kun hedduu sammuu guddaa qabdi bakka dhugaa rabbii umuriidhaan xiqqoo taatuyyuu sammuunsee sammuu guddaadha jechuudha akkuma isin beektan walumaan beekna waan ta'eef namni arraba dabaa yoo bukkeetti dubbate namni arraba hin taane yoo amma akka tasaa gastiisee dhaqee dubbate yookaan immoo mana namaa dhaqee namni arraba hin taane arraba baalagee dubbate dhiistee baatii jechuudha wallaahi intala kabajaa jechuun intala akkasiiti intala maatisee kabachiistee ofisheetiillee of kabachiistee jechuudha mucaa bareedaa kana mucaa haatiif abbaan seeraan guddisan mucaa naamusa qabu qe'ee warra guddaatti heerumte dhugaa rabbii ibsishaa jechuun qe'ee warra guddaati jechuudha haatiif abbaasaa argitanii jirtu waan ta'eef hundi keessan iyyuu jechuudha kanaaf qe'ee kabajaa keessaa baatee qe'ee kabajaatti heerumtee jechuudha yoo amala qabaatte yoo amala kee eeggatte akkasitti rabbiin iddoo gaarii si ka'aa jechuudha dhugaa rabbii ijoolleen kun baay'ee tokko walirraa bareeddu baqa walumaaf ta'u baqa walumaaf ta'uu jechuudha dhugaa rabbii jechuudha rabbiin iyyuu
kana laaleetu isaan tokko godhee rabbiin iyyuu baga isaan tokko godhee nuti gammachuun keenya gammachuu addaati warroonni gammannuuf jechuudha namoonni akkasumas hin gammanneef immoo jiraachuu danda'u. Hin beekamu waan ta'eef nuti baay'ee tokko ana akka kootti hedduu tokko jaalladha hedduu tokko kabaja durumaan kaasee hedduu tokko daawwachuu jaalladha akkasumas baqa waan gaarii seerraa baradha malee waan badaa seerraa baradhee hin beeku dhugaa rabbii hedduu tokko natti tolte innis erga dhufeeti haala kanaan bareedee jira jechuudha haala kanaan baqa onnee uummataa keessa seenee jiranillee dhiyoodumatti waggaa tokko guuteera argi gara miidiyaatti deebi'e duraan innuma jira garuu liivii minaamina seenee taphachuu waggaa tokko iyyuu hin guunne jechuudha. Hundaafuu nu gammachiisanii jiru rabbiin baga isaan tokko godhee ammallee rabbiin umurii dheertuu haa kennuu fi rabbiin kana caalaa gammachuu irratti isaaniif haa dabalu bakka jiranitti nagaa fayyaa haa ta'u rabbiin immoo dhala haa kennuu fi akkuma amma gammachiise kana gammachuun isaanii dachaa itti haa dabaluuf hin jedha. An kana caalaa eebbisuu hin danda'u garuu jechuudha. Rabbiin iyyuu isaan eebbisee jira rabbiin iyyuu isaan eebbisee jira waan ta'eef isin immoo eebbisaa maasha Allah jedha rabbii namaaf hamtuu isinirraa qabu jedhaati eebbisaa isiniin jedha malee viidiyoon irraa hedduu tokko natti tolee hedduu tokko na gammachiisee jechuudha. Viidiyoo xiqqoo tokko kana ummoo seenaatiif asilii waraabee fideen jira isanitti isin dabarsa maal jedhu geemii sodaateetu akka yeroo seenaa ati ciniinsifattee mana keessa deemtuutti ciniinsifachaa jira jedheen viidiyoochi natti tolee jennaan waraabee dhaggeeffadhaa gara isaatti isin dabarsa. Aku malah kebasan tadi tahu kok timale. Amma maal jettare ati mooyamuutti barteerta ani mooyamuun jaaladhu hudi bakka Idris inni ulfaata amma geeftaroonni isaanii illee deebi'anii warra barreen gaddaa gaafa mubaarakii wajjin taphatu girrigirri nutti buusan deebi'anii dhaadataa jira waan ta'eef yoo si wajjin taphadhe hoo maal jetta? Taphadhu anuusiif jira waan rakkoon jira jettaati taphadhu. Alumaaloo le ammanan si jira rakkoon hin jiru. Hamil tiripilin. Tidak magaloo di wanti. Tidak magaloo di. Tiripil. Faate bakka dhiisiitii guyyaa neetworkiin qabadhi miliqe qamaan. Lama taanii mo'atamnee gallaare. Akkam godha yoo natti jabaate. Mala na qaymee dubartiin mala namaa dhoofti yaani. Bakka neetworkii dadhuuti yaala qilleensa laaliituma irraa ba'e nama gastii ol galchitee haasofta. Bakka uumamute. Akkas hin yaadne ani mootu. Inni tapha tokko taphanna jedha jedhe. Tapha lama malee jedhee didee afaan Oromootiin immoo tapha tokko ijoolleen jedhee isaan lama jedheeni isaan giiftii tapha lama taatetti haa qusatanii tapha duraa mooyadhee situ tokko jedhee bakka nagahee jedheeni itti dhiisuu mooyadhe. Sunis bareeda waan akkana hedduu keessa hin jiraate. Ariif no? Isin uummanni keenya qaxaariin kunniin dhaqaa himaa kaasila amma dhageettan. Wallee akkas goonu. Ada bareeda tokko mo'annaan bakka. Tokko mo'annaan tapha tokko atteetteetuma jalaa miliqxaa rakkoon qabu. Tapha duraa mooyannaan situ tokko jedha jira. Wallaluun hin dhuftu. Wallahi rakkoodha. Si taanaan qoqophaa'anii duraan namummaa argatu mo'ataa olaa barisa. Taanaan deebi'a. Maalish. Bakka taphadhoo maa miti. Warri mana akka gaafa seenaa deettu garaan si'oonnoo jedhu sanitti na ciriinsifataara. Mana keessa deemi na waraara. Deemi bakka. Wallahi. Gaafa geemiin kun utuma xababa ta'uyyuu nama yaaddessaa baranuu yaaddee gaafa san. Yaaddoftee turte? Maa yaadda hin aslangiiftee tokkoon qabuun ture. Qallaan lama yaaddessa akkuma yaaddaa dhufetti yaaddaan galu seetani. Namni baraastaa kolfeeti. Baay'ee yaadde akkuma yaaddeettus akkuma sodaadhetti mo'atameen galee bakka.
Maqaa kan kootiin nama meeqatu leenca wal qabsiiseen. Tigreen dirasii barna deeggaraniiti intineedha naati faatee akkasi. Guduman ta'e bar doktoraan. Anu yoo amma akkasii bar amaarrillee naa hojjette viidiyoo tigrillee naa hojjette. Feematiin Oromoo takkitiin viidiyoo nan hojjenne garuu bakka waan anaaf fi amaaraaf tigri nu deeggaruu eegalte bakka immoo yaa rabbii kiyyaa.